sagalee yooni sagaleen hin ta'in achii gaanii yoo sagaleen بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتوتا تي في أوروميا إسلاميك تلفزيون بكجرتنيتي رب سبحانه وتعالى رحمة إساتي في نجي سائسنتها الأنجلا سويتشارا رب سبحانه وتعالى بغنجا ولين ديوسي سجنتا ترباني الرانتنا gama gartee sarara TV Oromiyaa Islamic Television irraa arraantana achirraa itti fufuudhaaf qophoonee sagantaa keenya mijjeeffannee isinii dhihannee jirra. Duba arraantana keessummaan keenya guddaan sheekha keenya Sheek Asad Shariif inshaAllah baga nagayaan waltajjii takkaamoo dinqa Oromiyaa Islamic Television irratti nu argamtan isin jenna. Baga nagayaan dhuftan. Baga nagayaan nu eedan. Barakallahu fiikum. دوبا شيخ أكما غافي في ديبسا والبرسيسنتي حواسني خنيلين يرو إيراد سجنتا خنا هردفات رأي دودتي حاجات داتيف نمجاوباتي تفوفو دمجر أرى الحمد لله قالت ربيتين أوروميا إسلاميك تلفزيون الرتي سجنتا خنو يربين فدي هل كانوا أكا منيسوتاتي قلقلة ساعات برا أوروميا إسلاميك تلفزيون الرتي أكا أفنو ربي سبحانه وتعالى أمر رجل كبيجا كانوا لافسوا أبدي قدا أرلي قالت ربي قد ربي فقلتني إن شاء الله نمن اللين الدراف سجنتاتنا هردفورا في شاء الله وروميا إسلامي تلفزيون رتي أكسا من سوتتي ساعات برا اتفقون أرانتنا موت كو إبوينيتي أما ديبيني خنافوغا أرانتنا قافين قما قافين تجينا إن شاء الله أرى خطبة خيسن بارك الله فيكم هدود أقرتي وبليان خن هدون خطباسان هدو غافي أدى أشرتي خنك أباني في أدى خنك أمن تطوري يرون جواب دوان تاتي في خطبرتي غافتشو اللي هندن دنيا خطبرتي نمنون غافتو سو غافي أمتاسن لالشيسي وان خطباسن رتي غافن نتجرا خطبرتي أرانتا نغرتي علمي توكو أسو هندلتيني في إيجاد ألتي بودا هذا في أبرا حق إنك أبو تجريتن ميغا ilmoon takka osoo hin dhalatin takka ammas eega dhalatte booda haqni haadhaa fi abbarraa isiin qabdu maali? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسو خير سميف في سر والكتماهن سر أمنتين إسلاماهني mirga ilma namaa tokko dhiisee bira dabree mirga beeyladaa hunda falmaa jira beekee wallaale malee mirga ilma namaa kana dhiisee mirga beeyladallee duuba kabajaa itti godhaa jira tanaafuu dhugaadhaa ilmoon takka hoggaa odoo erga dhalattee haqa ishiin haadha abbaarraa qabduu jira osoo ammoo hin dhalatin illee haqa ishiin gartee haadha abbaan ulfa garaa jiru kana eeguu qabantu jira fakkeenyaaf yoo achi deebinee shari'aan islaamaa mirga yookaan fayyaa ulfa garaa jiruu san eeguudhaaf yeroo dubartiin takka ilmoo garaa qabdu arkaana islaamummaarraa rukni afraffaa soomana waajiba ta'e kana irraa buufte duuba أكما نبيين عليه الصلاة والسلام حديث خيسة جؤتي أكما ملي علماء هندي اتولي قال نتي إسين الفقبد يوخا إسين هو سفت إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما فلهما أن يفترا ما شاء الله يوني في لبو في صدات درا لبون هذا درا بيخ يو لبون هذا أجراته haati gammachuu argattee ishiin nagaa argattee ulfi garaa jiru sun waan gartee haati nyaattu kanarraa hidda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gama handhuraatiin haadharraa fuudhee ilmoodhaan walitti hidhe kana quduraa isaatiin achirraa ilmoon sun jiraataa jirti gaafa haati immoo soomanaan qaba jettee namni kun garii wal dhaba kagartee qoonqoo danda'uu fi ka hin dandeenye jira
yoo dandeesse maashaa Allah haga ishiin humna qabdu haga ishiin jabeenya qabdu ulfi garaa jiru sun jabeenya qaba fayyaa argata hanga ishiin rakkoon haadharra dhuftu ulfi garaa jiru sun illee rakkoon irra dhufaa jira kun waan ulamaa'in gartee khubaraa waan kanarratti muuxannaa qaban kitaaban bal'isanii lafa kaa'anii tanaafuu duuba rabbiin ulfa garaa jiru san eeguudhaaf jecha dirqama laazima waajiba faxaruudha qabdi yooni fi khalaaftu taate furuu qabdi soomana kana furuu qabdi mirga gartee joolle ulfa garaa jiru haganaa ilmoo ta'e ilillii gartee dhootee amma firoomuu deemtu ta garaa jirtu san tajaajiluudha bakka tanatti shari'aan tanaafuu hayni gartee haadharra jiru hayni ulfi garaa jiru sun haadharraa qabu haalli kuyyoo ishii mudatee furuudha hayni ammoo abbaarra jiru abbaan ilmoo garaan qabu isarra saqaa jira haadha san tajaajilu yeroo san keessatti waan ishii aarsarraa fagaatu yoo haati aartee rakkinarra buute ulfi garaa sunis rakkinarra bu'a jechuu beeku waan gartee ilmoo san garatti rakkurraa haati fagaatu fakkeenyaaf wanni gartee haati yooni fi haatee akkuman dubbadhee jirutti nama waan duraanuu rabbiin haraam godhe takka sijaara fi shishaa tana faa dhuydu yoo taate wanni kun ulamaa'in daayirektii dhiiga haadhatti ida'ama gizee dhiiga haadhatti ida'ame ilmoon dhiiga wanni gartee dhiyana ilmoon argattu suni waan haati nyaattu kanaatu dhiigatti deebi'ee gara hidda handhuraa kanaan dhaqaafi ilmoon xuuxinsi gartee qoonqoo argattu suni waan ishiin haati garatti dhuydu kanarraa qoodani fudhatti tanaafuu summiin sijaaraa keessa jirtu neekotiin taji'amtu tun ilmoo sanitti dhaqqabdi tanaafuu jan ilmoon duuba rakkinarra bu'uun sammuun faan irratuun takka yookaan yeroo malee dura dhalatuun faan waan akkanaa kanaa shari'aan dirqama irraa fagaatu dhagoote yoo didanii immoo waan akkanaa kana godhan taate istahaqqal cuquubata min Allaahi rabbi irraa gartee adaba gurguddaa argatuu deemanii hayni tokkoffaa ilmoon hoggaa garaa jirtuu haadha fi abbarraa qabdu gabaabdutti kana fakkaata hoggaa dhalatte haqaa qabdu jira ammas yeroo dhalatte immoo awwalan shukran lillahi shukrii rabbii godhuuf jecha haqiiqaa irraa qaluu nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam karaa nu godhe haqiiqan tunis akkaata qabdi sunnummaadhaan yoo dhiira taate re'ee lama tawalqixa umrii keessatti bifa keessatti bifa hoggannu daalattii fi diimtuu odon ta'in hoqattuu ta'uu keessatti gartee re'ee lama wal fakkaattu yoo dhalaa taate immoo re'ee takka duuba wanni kun akka malee sunnaa jabduudha hatta yaquula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ghulaamin murtahinun bi'aqiiqatihi duuba cufti ilmoo dhalattuu وما أجر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعقيقته أي بسبب عقيقته سبب عقيقة هذا أبان الرجل أولتين محبوسة تيد أورجما جوان الراد أورجم خنجان علماء إندوبا توقع هذا أبلي شفاء الله إندوبا جندوبا سبحان الله المون واحد الراد أورجمت الله علم المو سنيفو غاريمتي تنافو سنة جبدودا عقيقا حق أجرته المون دوبا haadha fi abbarraa qabdurraay erga dhalatte tana guyyaa torbaa qalanii duuba matalleerraa haadanii maqallee baasaniif maqaa gaggaarii ilmoodhaa baasuun haqa gartee ilmoon haadha abbarraa qabdu irraa tokko. Haqiiqaa jettanii haqiiqaa jaama jechuu gabaabatti haqiiqaa jechuun haqiiqaa tanarra deebiitiin nuyi hime. Haqiiqaa jechuun gabaabdumatti waan takka kagartee ilmoon takka hoggaa dhalattee bultii torba geesse tusbahu anhu yawma saabi guyyaa torbaa waan irraa qalansaniin haqiiqa jedhan haqiiqan tun tafaa'ula ilmootiif illee gaariidha shafaa'aa sababaa gartee shafaa'aa haadha abbaatiif illee gaariidha duuba waa hedduuf gaariidha laakiin sunnaadha sunnaa jabduudha nama danda'e irratti akka malee. Mataa haduufaan ni jira. Mataa haduulleen ni jira guyyaa torbaa mataa haadanii rifeensa ijoolleedhaa san مزنني متى متي ريفنس متى هذا نجتم متى جامع ربي ولا تهلكوا رؤوسكم متى خسرين هادنا ولا تهلكوا شعركم من جنة مالي ولا تهلكوا رؤوسكم ربي هو متى خسرين هادنا جو وان الرجل سن اتفق أجتشونا جواب دمتي ريفنس متى هو جرى هذا ريفنس سن فوراني مزنني حاجة إن تيه ذكر راي وخامية الراي صدقتون
هدوان برباكسا شريعة سلام خزتي تقو ما شاء الله دوبا guyyaa torbeessaati maqaatti baasan jechuudha. Guyyaa torbaffaasanii yoo guyyaan torbeessaa dabare yoo guyyaan torbeessaa dabarellee ulamaa'iin haddadanii jira yeroo haqiiqaa tanaa yeroo irraa eegalamtuu sani jedhanii ikhtilaaf hedduu keessatti khilaafatu jira warra gariin ilaa guyyaa 21 illee humaan qabu jedhanii irra caalan ammoo akkuma salafarraa nu geessanii guyyaa torbaffaa san irratti irraa mataa haadanii haqiiqallee irraa qalanii rifeensallee akkasitti irraa haadanii maqaa baasan maqaa gaggaarii jechuudha. Ilmoon takka gizee dura haati takka deessu shari'a islaamatti gizee dura isiin ilmoon sun addunyaa tana gad dhuftu wanni karaa godhame ni jira wanni godhuu qabnu. wanni karaa godhame tokkoffaa haqiiquma tana dura في حديث يصححه كثير من العلماء منهم الشيخ ابن القيم رحمه الله حديثا رفيجر خان الرهدون علماء دا صحيح قد غريل مدي تتوكو خيستي خاكا ابن القيم كن فان كتاب إسا خيستي درا علمون هقاد علتي قرتي دوبا خميرغت أزانني خانت إقامو هقا كان جنمو itti iyyanii ilmoo tana gurraa qacaleessan dhoosuu jechuu miti azaana gartee sagaleen qabni xiqquma gurratti azaananii kaanitti iqaamanii sanbooda sunnummaadhaan dheengihuu waan jedhamtu jira akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam ijoollee xixiqqoo dheengihuu tafaa'ulaaf timira yoo argame bareedadha fuudhanii afaanitti xiqqoo alaalchanii akkasumatti san fuudhanii afaan ijoolleen kaayan ijoolleen xixiqqoon gochimaan ishee kun hedduu laafadha sunnaa karaa nabiyyi alayhi salaatu wassalaam jiraachisuudhaaf hedduu duuba timira kan afaan keessa hanga inni qal'atee gartee bas akkuma ancuftii ta'utti fuudhanii tokko afaan tuqan tafaa'ulaaf wanni kun hedduu gaariidha jan duuba wanni dura hogga ilmoon garaa buutee godhuu qaban akkasii sanboodan ammoo haadha abbaan shukrii gama rabbii deebanii alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhanii du'aa'ii godhatuudha ka rabbiin ilmoo tana fayyaan nu dhalachiise ilmoon fayyaan dhalachuun qoftii hedduu gammachuudha akka gartee dubraan argadhee yookaan gartee dhiira jedhanii yookaan dubra taate aaruu yoo dhiira taate gammaduu aadaa jaahiliyyummaa san dhiisanii ilmoon fayyuma qofaan dhalattee sirraa nagaa ta'uu qofaaf rabbii keetiif akka gaariitti sujuuda buutee hatta fayyallee ta'uu baatte yoo hatta yoo fayyallee ta'uu baatte tanaa ugaa rakkoo yoo fayyallee ta'uu baatte amma tana jechuun maali ummata durtuu gizee gartee wa izaa bushira ahaduhum bil unsaa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhiim yeroo gartee dubra argatan ummanni jaahiliyyaa dun fuula isaanii kanaatu garagala ni gurraachomanii bar ni jibban jechuun maali sanirraayi ilmoon gartee dubra ta'uu fi dhiira ta'uu waluma qixa fayyumaan dhalatuun ishiituu nama boonsitii gammachuudha jan hattaa yoo fayyaan ta'an illee maal gootaree rabbiitu fidee irratti sabbarteetuma yoo ta'an shakkartaa yoo ta'an irratti sabbarta shukrumaa fi idduu sabriiti jechuudha. Jazakumullah Sheekh itti aansuudhaan ilmoon takka yoo duute yoo takka torban takka booda duutu osoo haqiiqaarraan godhin yoo duute maaltu jira ilmoo san ilmoon si dhalatte garuu duute haqiiqaan ilmoo san irraa bahuun ni jira. Ulamaa'iin akka jedhan hadiisa daliila hadiisa caammii san fudhatanii ilmoon hoggaa dhalatte guyyaa torbaffaati haqiiqan irraa godhamti jennee yoo guyyaa torba san dura dhalatte fakkeenyaaf dhalatteetuma shafii'a taatu taate takka guyyaa 2 3 4 5 6 7 sanii asitti waan dhalatte hadiisuma san jala seenti irraa godhuun duuba barbaachisaadha jan duuba maaliif wanni tuni waan rasuulli alayhi salaatu wassalaam guyyaa torbaffaati irraa haqiiqan godhamte hogga je'ee taduute sunis guyyuma torbaffaa san keessa jirti alaa kulli haal khuruujan min alkhilaafi irraahii godhamaa jechuutu bareedadha. Sheekha idduutti reefuun tana yoo ilmoon si dhalattee dhiira taate re'ee lamarraa qalan faadha jettan takka gaala lama faa jechuudha. Yoo dubartii taate re'ee takka gaala takka faarraa qalan jechuudha rasuularraa alayhi salaatu wasalaam nu odeystan. Shari'aan islaamaa dubartiinis dhiirtiinis walqixaa mirgi isaanii walqixatti shari'aan islaamaa nu barsiiste. Waan kana maaliif rasuulli alayhi salaatu wasalaam dhiirtii re'een lamarraa qalamtu dubartiin re'een takka irraa qalamtu jechuu tana mee maalirratti waan kana ifa nu baasuu dandeessan maalirratti hundoytaniiti. Wanni kun ta'abbuda jechuun tawqiifiyyaa ibaadan takka akkuma achirraa nuti as kennamtetti nutilleen achi kennina
sirri فمثلا ربين هقا فللذكر مثل هذ الأنثيين جؤو دبرتي سنغرتي ميل وفيمتي sirri sirri قودا غرتي نما دوئي خيستي إير دبرتين هركة تكو إيرتي هركة لما فرد هقا جؤو مال في يو خجن تاتي أقوال علماء مليكني تعبد توقيفي جارا رسول الله عليه الصلاة والسلام yeroo gartee dhiirti dhalattee re'ee lama irraa godhanii irraa godhuun yoo dubra taatee takka irraa godhuun re'ee gartee sunnummaadhanii nu geesse wanni kun waajibaa miti sunnaadha malee tanaafu hikmaa isheedha Allahu alam nuti akkuma gartee achi as kenname kanatti fudhannee ummataan ga'uudha qabna malee dubartiin adda taatee dhiirti adda taatee dubartiin adda taatee miti bakka tana keessatti dubartii miidhu foton ta'in hikmaadha gartee rabbuma gartee ilma namaa dhiiras dhalas uume kanaatu duuba haala isaanii beekaa fakkeenya foggaa namni du'ee dhiirti harka lama fudhattee dhalaan harka tokko fudhatuunis achi keessatti miidhan takkallee hin jirtu heerri samii bu'eef seerri walqixxummaa mirga namaa tokkollee hin dhiibu duuba akkuma achirraa nutti as kenname sanitti achi kennuun توقيفية وانجم سن الرأي. إيه ربي القرآن خيسة الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أكس. دورتي في ديرتي. وحق أكا كبني إنسان اللين أكا ديرتي اللين قرتي حق أكا إنسان دبرتي الراقبني دبرتي اللين إنسان الراقبني. ما شاء الله. إتيان سودان شيك حقيقة أنا إيه ستي فكينيا فنما أمريكان جرا ilmoon naa dhalate haqiiqaa tana asumattiin Ameerikuma tanattiin re'ee bitee qalee nama nyaachisa moo mee akkamittiin godhuu qaba Afrikaa takka biyyatti bakka firri xiyya jiru takka moo bakka rakkataan miskiinni jiruttiin godhuu qabamu dirqama wanni sun mee akkamii garii namaa gaa dirqama biyyatti Afrikaatti erginee godhuu qabna faadhaatti gartee namni ulala mee adda nu baasa bakka فهذا خلاف السنة دا دوبا أسيفودني بجبرت إرجون نمر كتات وتجرا نمن أستي فونتي هنا جمو بكا غرتي ونكون هدو اتقالي فأتيو إرجني أشتي أفضل جتون نمني وان تكا لغا يادي أشتي قدون نجرا خوني مو خيال ومتاخي نيتي مالي فدي متاخي نيا وانا متاخي أكنو تمتاخي نيتي يعني مالي وما غرتي نسكي جامي تكو هنداو جتو واربي يتشا غبرا متاكا بكا تنتواني بيخوك أبنو aqiiqaa godhuu keessatti dubbiin foon nama nyaachisuu miti yoo foon qataatu taate immoo akka rabbiin lan yanaala allaaha luhuumuhaa walaa dimaa'uhaa bakka tanatti hikmaatu jira akkuma udhiyyaati amma udhiyyaadhas fakkeenyaaf hikmaan ishirraa foonii miti osoo foon taate silaa shari'aan foon bitaa hiraa jetti foon bitanii hiruu miti immoo re'ee godhaniiti beeyladarraa ta sharxii qabdu shuruuxa wajjin ta arkaana qabdu ta qalamtu takkanaa jee shari'aan lafa kaa'e wanni kun illeen cibaadaa ta'abbuda tawqiifiyyaa achumarratti dhaabbatuu qaba tanaafuu asii fuudhanii biyyatti erguun khilaafu sunna bakka ilmoon jirtu sanitti qalamti abbaan sun illeen inumaa ulamaa'in gariin maal jan kakka Uthaymiin kunfaan wama nuskii ta'e takka udiyyaa takka haqiiqaa tanaa abbaan qalu sun irraa nyaatu waajiba jedhanduuba yoo fedhe ergaa sitti irraa nyaate yoo danda'e foon haa ergu ammoo guutumatti asii maallaqa fuudhee biyyatti ergee achitti akka qalamtu godhuun kuni wal oolaa jaa Uthaymiin rahimahullah ta'ala wal afdalu wal oolaa bakka ilmoon jirtu sanitti qalamuu qabdi jaa abbaa yoo fedhe bakka ilmoon jirtu sanitti ofiifillee qaluu sodaate irra caalan akkas jechuu ammoo taa fuudhanii biyya biratti ergantuni hin dhufne jedhanduuba maalifi ربين قرآن خيستي جزيه دبتو وديا في حقيقة والفكات دوبا فأطعموا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فأطعموا منها جلال إرانيات واجبة جندوبا يوسف رنجر أنك كم ترانيات أما اللي روسي ما لك بيترجته نما أكم تقاليتشو بيت تكينا من سلان نفاوان كان قالوتو ملا تنافو الرجالا بكتخ خيجل جرتو أجاجات الرتخبنون قبض خانتي قالوا يو أمو ركنا راته nama achi jiru san akkanumatti sadaqa jiituma maallaqa ergii fi inshallah bakkuma jirtutti irraa qalii ufiifis irraa nyaadhu baarakallahu fiikum garuu namni biyyatti ergee nyaachise diliin irra jirtu ni jirti jechuun gama nyaachisuutiin diliin irratti jirtu hin jirtu ammoo wanni kun khilaafu sunnaan godhamtee jan ulamaa ingizee gaafataman wanni kun rabbiin nuskii hogga dubbatu nuskii wanni rabbii qalan hundi wanni qalantu hundi ibaadadha wannumti ati achi garagaltee qaltu hundi keessa ishii ibaadadha hikmaan achi keessatti jiru nama foon dharra'e nyaachisuu miti ta'abbuda dhiiga dhaggalaasuu sanii fi ati sufirraa nyaatu osoo salaa
wanni muraanni fedhamaan bakka tanaa foon miskiina nama dharree foon nyaachisuut irra hacaala jutaate shari'aan foon bitaatii hiraadhaa jetti. So eenyutu nyaatuuf haqa godhata irra guddaa nyaata kana? Namni nyaatuuf haqa godhatu abbaa feeteef waan kana hiruu dandeessa. Fira keetiifis kennuu dandeessa. Nama taajiraafis nama waa qabuufis dureessaafis kennuu dandeessa. Laazima immoo namni miskiin achi keessaa qooda qabaatudha qabaa. وأطعموا من فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والربين جيف يجا أدلة قرآن سني مسكينين كيس جراتو قبا أبا فيت خنوق أبدا أكيد خنتوس فدو يدي خني في يوفت مو نما أفيري بالجسي ناجسي. بارك الله فيكم. دوبا مي حكمان إسنتون قلتين يجسو مالتو خيس جرا مالجت شو تقربا إلى الله تعالى وشكرا لله على ما أنعمك الله أو أعطاكم من الولد من ثمرة الفؤاد. دوبا غلط ربي غلطون فتو دوبا ربي ترسرت أولي ilmoo takka tagartee si boodan dhuftee si boodallee rahmata si kadhattu waan rabbiin gartee akka malee nabiyyiilleen alayhi salaatu wassalaam firii onnee je'ee yaamita sirraa baase rabbii ishii kenna kanaaf ati gartee rabbitti dhiyaatuuf dhiiga gadhangalaaftee irraa sadaqatu jechuudha tafaa'ul ammallee ilmoo tanaaf illee maasha Allah duuba akka fakkeenyaaf lafee tanafaa namni gargarii cabsuun faan akkamii lafee irraa nyaattee cabsuun faan ni jira lafee tana mee eega nyaannee booda lafee sana akkam godhuu qabna lafee cabsuun homaan qabu laa ba'asaa lafee gartee ulamaa'in gariin tafaa'ulaaf lafeen suni yoo hin cabfamtu jedhanii lafee odoo hin cabsine affeelaniituma gartee nama nyaachisuutu irra bareeda jedhanii akkas jechuun ammoo humnatti ni babaasan malee lafee tana dhukaa akkatti cabsanii gaa lafee tana fa'aa addaan daddaakuu godhuun suni haqiiqaa keessatti دوبا هذا أقوال العلماء على علماء قرتي أهل السنة وري أكنا جوني جرا لا بأس تفاؤل ما فو بريد دا رب لفيه نجابسني رب خبيل تاتوها خبك جوها قول إجتماع تفاؤل تفر أنكوني هو دامتي هم عنك أبو جتشودا يفهم الشيخ قافل لي سنتي دميسه نمني يرو سنتي قويا تربان خنتي قويا تربيسا خنا درتي تاكا تربيسا خرتي نمني قالينيا تشو هندن دينيو هو مال قوك أبا fakkeenyaaf namni dalagayfaa waan fooniin qalee nyaachisanuu qabaachuu dhabu mala maal godhuu qaba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala namni rabbiin gartee ilmoo isaa kennee ilmoon isa qananiisee yoo ofiif illee dhabee fuuldura rabbiitu kennaa fi liqeeffatee haa qaluu jaa guyyaa san ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala akkana jamaali fi wanni tun jabduu ta'uu agarsiifti tanaafuu yoo yeroo san keessatti ati hin qabne illee deemi hiriyaa keetirraa liqeeffadhuutii sunnaa kana jiraachisi maaliif sunnaan tuni sunnaa jabduudha jiraachisu qabda kuni gaa yaaduma aqwaaluma aqwaalu ulamaa'i akkana jedhan hanga ishiin jabduu ta'uu keessa namni yoo yeroo san hin qabaanne illee liqeeffatee yoo godhe hedduu irra bareedaadha jedhan liqii sunmaa kan arkanne yoo wanni tuni tokkoffaa wanni beekuu qabnu dura sunnaadha waajibaa miti namni waajiba je'es ni jira garuu nuti immoo kadeemnu wanni tun sunnaa jabduu jechuurratti jirra sunnaa jechuun gaasalaa maa yusaabu faaciluhu walaa yucaaqabu taarikuhu jechuudha lafaa qabna sunna jechuun waayyoo ati dalayde sawaaba argattu hayoo dhiiftellee irratti hin adabamne namni tokko hoggaa kana dhabe waan waajibaatuu dhiisuu danda'a waan sunnaadhaa dhiisi gaarii sheeka amma ilmoon eega dhalattee osoon dhalatiin haqa isin qabdus waan eega isin dhalattee booda haqa qabdus dubbanne baarakallahu fiikum meega rakkoo gariitu argama biyya keessa jiraannu tana keessatti keessaafuu biyya bahaa tana keessatti jechuudha osoo ilmoon hin dhalatiin waan beebii shaawar jedhamutu jira beebii shaawar kun egaa nuti shaawara nuti bishaan shaawaratti beena beebii shaawar jedhaniiti namni giiftii adda addaa waliif fida guyyaa san gartee dubartii hedduu walii yaamaniiti namni dubartiinis garii dubartii qofaatu walitti dhufee wal nyaachisee waa walitti fidee maallaqa taatu huccuu taatu waan ilmoo saniif wali fidan garii sanbira dabareeti walli sallee yaamee gizee haati ilmoon baatii 7 taate takka baatii 8 taate takka dhaluudhaaf dhihaatte isii garaa qabdu tana itti dhufanii walli saafaa fidanii fi takka surprise faa godhan bakka takka godhanii tolchanii fi walli saatti fidanii DJ fidanii achitti taphachuudhaan wallisuudhaan akka aruuza guddatti gartee guyyaan kun gaggeeffama bakka gariitti maallaqaatti baha waa hedduutti baha
nyaataatu qisaastaa waa hedduu jira mee kana wal qabsiisee shari'aan islaamaa waan kana ni hayyamti wallahi tuni musiibadha tuni rabbii khaaliqaa ilmoodhan si qananiise rabbiin duba quraana keessatti yahabu liman yashaa'u inaathan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما دوبا ilmoon tuni qananii gurguddoo nama meeqatu ishii dheeboo taajira kan qabneef illee rabbi haa kennu nama rabbiin saabiqaa keessatti ni argatta jedhee dabarseef hunda rabbi haa kennuuf duuba wanni kun ni'imaa gurguddoo ni'uma gurguddoo raawwu talakkaamtu tokkoffaan ilmoodha ilmoon tun immoo ordaraan nam tokko illee hin argatu rabbii guddaatu sii kenna hayyama rabbiitiin duuba waan rabbiin tola sirratti oole kana ati maasiyaa gurguddoo kanaa tanaan dura ba'uun rabbii khaaliqa dhiisii ilma namaatu nama toltuu si yaade tokko waan inni jibbuun galata isaa galchuun namni nuu hagam takka nama mufachiise jechuu atuu yoo waan takka naa goote waan atin feen achirratti hoon an saniin galata sii deebise haqa ilma namaatuu balleessatin jira طيب هقا الديبن مو ربي قرتيتو لسي أولي علمو سيخن خنا وان إني حرام قد إن تقفى سنين درباتي أتي تقفى إشين حرامي درانو واللين حرامي حديثة في قرآن تقفى حرامي لما فهموه بدعاء وان قرتي نبي خينير عليه الصلاة والسلام خراهن تين خرا يهود في نصارى خرا أمتنا دراتو قجالنه رسول عليه الصلاة والسلام يهودا في نصارى قولوا سيتو يوم بني ساني يقولوا دون واخرا مالي في ونخني رسول عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر جي ونخني قرتي خرم أمتها ندراتي متأم بيبي شاور خبينو آدم مسلماتي مت آدم كفارتي آدم كفارتي كفار خني نتي كفارته بين عيسى يهود ما في نصارى النيامنا خراخنا لازم من خراخنا شيطان اتبريكه سول لهم الشيطان سوء أعمال فرأوه فصنعكم رب القرآن قصة جسن رب شيطان نجاري اتفكيستم خرا أمتها قرتين دراخنا ديما جران تكفى نما قرتي ربي قد الموسي خنه نجيان سيد ألتي سخنا شكري odoo sunnaan nabiyyi alayhi salaatu wassalaam lafa jiru ka erga dhalatee ka odoon dhalatin dur akkuma reefun tana himnetti maasiyaa gurguddaa tanaan duuba rabbiif galata deebisuun bakka silaa shukriidhaan galata isaa deebisan maasiyaan galata isaa deebisaa jiran jechuu tuni namni muslima ta'ee cuftinuu yoo gaa'inaadumaaf godhu ta'e malee kan beeynilleen hin jiru jechuu hin dandeenyu bizinesa taatee baramma bizinesa taatee baramma maal jan inumaa waan akkanaa kana guyyaa san huccuunis bitamuu qabdii diriininis bitamuu qabaa namnis afeeramuu qabaa hattaa inumaa yoo hafne nutti aartifaadhaa jedhanii wallaahi namaan oodu fa'aa jira jan duuba guyyaa san abaluu nutti hin dhufne jedhanii ciyaazan billaa duuba sunnaan takka yoo argamte yoo bid'aan takka argamte sunnaa akkasiitiin namarraa fuudhama jan duuba bid'aan takka hogga argamte sunnaa akkasiitiin namarraa fuudhama jan mee fakkeenyaaf dur gizee qur'aan arraabaan zamana dur kitaaba xixiqqaa lamaan tokko jira safiina fi mukhtasara jedhaniin على المذهب الإمام الشافعي رحمه الله سفينة ما قمت شيء تك سفينة الصلاة سفينة برسلا دوني لا سري إشينس أكا دونين غرتين من أشرتي بيدي مسنتي وأي صلاة خنا أشرتي فكيس في مقابر هذا سنة جامي مؤلفين إشي في مختصر رخون وان علمنا ما اتهاج مخرم زبي امام الشافعي رت حقيقه دان ودهيادن تكل اودن بسلا فخاي دوبا وان برادي سيچ خيست وان غرغدو تنمني اما سلا بدعا غرغدا كت غدان تناديسي حتى سلا تعالى اشرف الخلق نبي خني عليه الصلاه والسلام مولد جانيخا غاف اني دلت سن غدان سنون دبتو سنو اچرن جرتو اكنچو مال حتى دلوتا نبي تو خبجون داهن جرتو چو دغرتي ولتق ابمني تنافو بدعا غرغدو كنا تنا هوغا بدعان تك ارغمته سنة كسيت الدعاء دي مجندو دعاء الران تنافو من خينيا بدعات فنان تتنجالتو ربي غرتين الرافو اجر جچو دوبا حديث عائشة خسة نبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
namni amantii teenya kana keessatti diin kana keenya keessatti fide waan amantii kanarraa hin ta'in ka hundee hin qabne wanni sun gartee isumarratti deebi'aa isumarratti deebiteeti fuulani sadaawti namni baase bid'aa gurguddoo akkanaa tana jechuudha hadiifni sun waa hunda nu dhorga jechuudha subhanallah so guyyaa qiyaamaa galata illee ittiin qabdu sitti deebi'ee jechuun sun osoo galata dhabdee adaba jalaa baate rahmataa miti sala guyyaa dhalootaa too ilmoon takka dhalattee amata gizee geessee takka amata lama gizee geessee faa kabajuun ni jira sanumarratti qabee ammallee guyyaa anaa fi jaarsaa fi jaartiin tiyya wal fuunee faa jaanii aniversarii faa jaanii amata 20ffaa keenya amata 15ffaa keenya amata 10ffaa keenya jaanii guyyaa san qopheessanii kabajuu fi akkasumatti guyyaa ilmoon namaa dhalattee jaanii guyyaa dhaloota ofiitillee kabajuun ni jirti. سئل الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى عن مثل هذه المسألة ومكناتنا عثيمين كتاب ساخر ستودن بسؤال قافتني يا شيخ ميو المون نادلتي أني ولسا سيامو يرفع اللي ولدتهم مقامو يوني فينغرتين ما أهلي خيا الله يامتو مغافة سنغا دقسي نياتا قدئتو موليما قدئ وان خنا قدئ جانيتي شيخ عثيمين رحمه الله تعالى قافتن الله يرحمه دوبا جناني أرجو أنها لا تجوز أكا وان سنقودون هنجره ميف مالف جيني نمن مسلماتكو عيد مساديق أبا جيدو سري تكا عيد تربانيت عيد جمعة عيد فطري عيد أدهاتي صح دوبا وان خوني أصو مقان إشلين دعاء إيامي وان تكا تنمني أمتر راقود ويوخا ترباني راقود تكا مقابرات يامون عيد تورا إشيهم بافتو جدوبا عيد تورا عيد ما جامت جدوبا نمنخون عيد برافد إيدي جدوبا تخيستي تنافو ونمت نمني والقهوف أما تانستي تربان نستي باتنستي وليمان رت قده ونمت نمني آدا قدتي والقهوف تكهندي شيتو بدعة مهدثة في الدين بدعة منتي تنخيستي قرتي نمني أرقم سيسي يوني في أمو yeroo ilmoon si dhalatte manguddoo yaamtee hiriyaateetis yaamtee silaa ilmoon naa dhalate koottaa du'aa inaa godhaa jette wanni kuni sharxii gartee immoo namni si fakkaatu sun hundi aadaa godhatee sirraa kan dhaallayyoo taate homaan qabdu je laakin waan tanaa namni walirraa dhaalaa deema je yoo ati irra kaatee akkas jettee goote gariin ammoo isaatu godhe anaatu maali jeeti lafa jala ballama qabata wanni kun akkatti sadda zari'a waan jamu takka jira waan takkatti waan nama geessu takka dhabamsiisuuf jecha duuba nuti namni itti dhannu sahaaba nabiyyi alayhi salatu wassalam Faatimaa faatu ilmaan argatee nam tokkollee waa takka wanni isaan godhan hin jiru yeroo ilmoon dhalatte qofa akkuma reefutti jennetti shukrii rabbiif rabbiin gartee ilmoo tan haadha fi daa'ima kan adda baase je'anii shukrii rabbii godhanii hoggaa ishiin torbaan geesse akkasumatti haqiiqaa irraa godhanii san irratti gabaabbachuu duwwaadha. Sheekh gaafiin tana booda yoo jiraatellee kana laalchisee waan jirtu natti hin fakkaatu gabaabatti hawaasa keenyaaf maal dhaamtan hawaasa keenya yeroo ammaa tana keessatti waan akkanaatiin mukkaramaa jiru baatitti takka torbaanitti beebi shaawar jechuudhaan guyyaa dhaloota ilmoo abaluuti jechuudhaan namni walitti dhufaa maallaqa waliif fidaa takka ammoo huccuu waliif fidaa giftii waliif fidaa mee maal godhuu qaba waan bakka kana bu'u maal dhaamtaniif wanni waan kana irra caalu ta amantiin islaamaa irra caalaa ittiin jettee ittiin ajaje yoo jiraatte mee hawaasa keenyaa fi lubbuu teenya illee nu gorsan isin jaa tanaan sagantaa teenya haa goolabnu. Tokkoffaa wanni takkalleen wanuma duraan shari'aa ta'e malee ta isaanii himnu hin jiru heerri samii bu'ee fi seerri walqixxummaa amantiin islaamaa waa hunda gargar baaftee lafa keessa jirti. Akkaataa namni du'e itti awwaalamu hafuu dhagaye itti fuudhu kadhalatillee gartee ittiin dheengehamu ittiin tajaajilamullee hundi lafa kaayamee jira. أما ما ابتدعه كثير من المسلمين اليوم في عصرنا هذا فهذا بلاء وأن إرهدون من بدعاء وفاجرة فربما لا تصله للطفل أو السبي تكين شيء تإلم متناو دررت تاتي تإلم فيرني فكين يف هيرا قرتي وان
aadaa muslima illee tahin aadaa nam tokkollee kan ta'in bakka tanaa nu seentee hin beekne santu ammaan tana argamaa jira namni kun waliin oodaa jira abaluu natti hin dhufne jedhanii diggisii waan biraati kana keessatti ammallee ilmoo tana fuudhanii ilillii adda addaa tanaa fi suuraa adda addaa tan hunda kaasanii babbareechanii yoo ilmoon sun garatti haftee duute hoo ilmoon sun yoo garatti haftee duute hoo erga dhalattees akkasumatti fuudhanii footoo adda addaa tanaan bareechanii ilmoo tana haga duraanitii ol kalara adda addaa kana godhanii gizee addunyaarra kan lakkisan duuba irra hedduu culamaa in gizee gaafatamuu ijji yookaa ceyni budaan jedhamtuni achirraa higartee ilmoo namaa tana seenuu eegalte jedhan duuba sheekh ibnul qayyim gaafatanii budaa wanni jedhamutu ni jirti saabiti itti amanna jedhaniin duuba al'eynu haqqun jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam al'eynu haqqun budaan tuni waan dhugaati haa ta'u yaa sheekha wanni tuni zaahirumaan nama laaluu kanarraa himoo moo nama tokko akkami oduu isaatin akkamitti namni kun gartee ijji tun namatti dhaqqabuu dandeessi jennaanii ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala ishiin nama miidhuun ijji nama miidhuun nama kana qofa akkatti ijaan laalu irratti hin gabaabbattu takkee namni ballaan ijaan hin garree isaas bira taa'u ilmoo akkanaa ilmoo akkanaa ilmoo akkanaa nama akkanaa nama akkanaa farda akkanaa horii akkanaa jedhanii biratti dubbatanii qalbuma san irraa duuba waan san dararuu ni danda'a jee miidhaa sirra fiduu danda'a qalbiin si seenee يقول الشيخ عثيمين استنباطا من هذا القول عثيمين مال جدوبة جيتش ابن القيم خنا الرافض يرو نمني بلان إجان هنجر توكو حاسا ورا وصفي نمني سنهم فرا خا علمونا ما خدر رتاته سورة مو بريتشني علمو تنقت أجرت بباسن من بابي أولا جدوبة تنافو مي ومتكالي ilmoo rabbi hogga seekan atumti yoo itti gammadde bareeda atumti nuura ija keetiiti malee nuura addunyaati miti sirri siif gartee nuura ijaati malee ilmoon tante wanni addunyaarra baasanii beebii shaawara jedhanii ilillee adda addaatiif godhanii khuraafaat addaa tana hoggaa godhan takkee waan gaarii dalayna jedhanii ilmuma tanaa'u rakkuutu mara ciyaazan billaahi rabbiin ijoollee dhalattu hunda rabbiin inshaa allahu ta'ala guddisee bakkaan haa ga'u ilmu teessan tanallee ija haasidarraa tissaadha jechuudhaan dhaamsa kiyya kanaan wal qabsiise isaanii dabarsuu fedha gabaabinaan gabaabatti footoon tuni ilmoo qofaa mitamitu garii nama amma gaafa dura isiin dhalattee faadha ilmoo naa dhalatee hunnoo jee footoo kaasa isii bara gana garaa haadharraa gabbaate gaafa isiin haati deessee jechuudha feesbuukii tiwiitaraa watsaappii inistaagiraamii kanarra facaasa garii namaa garii nama haadhuma deessee tanaahu isuma waliin kaasee subhaanallah isii qullaa jirtu faadha akkasii facaasee kaya kana wal qabsiisee ammaas footuma bakka dhaqanitti if kaasaniituma sheekii haa ta'u ana haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u ta footoo da'awaa hin qabaanne dhaamsa kheyrii hin qabaanne ta dhaamsa gama amantiitti bu'aa namaaf hin qabaanne akkanumatti footuma bakka jirani baksiin jira achiin jira jeetuma namni footoo kaasee maxxansu kun viidiyoon taane akkanuma waraaba oolu kun so uummanni akkanaa kun riskii irra faayuu jiran jechuu ija namaa rakkataan laalee faa qalbiitti cabuu namni akka isaanitti nyaatee uffatee bareedee akkanatti footoo qalbii nama hedduus ilaala so miidhaa qabdii jechuu amma gizee akkana namni footoo tana qilleensarra akkanumatti kaaseetu if kaayu na'am abbumti fedheewu tokkoffaa akkuma ati jette teknooloojiin inshaa allahu ta'ala irraan tana guddatte footoon tun silaa waan da'awaa takkaan mul'isuu fi yeroo da'awaa takka godhan abaluu kanaatu gartee waan nu himaa waan akkanaa tanaatu argame jedhanii inshaa allahu ta'ala tunii homaa hin qabdu haa ta'u dhugumatti dubartii amma gartee dhalutti jirtu faa ta ishii mataa qullaa jirtu faa وان هم تقنا فود نمني بوستي ودون والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ربين فاحشين كنت في قدك أبا ملي دبرتي عورا إشي لا رفينس دبرتي مسلمات كاتفوتي بوستي قوتي أكرتي باسون وان فتيها قرقدوان رب اللي انقرتي أكملي جبوتك وان نكون هندي والله فتنة دين كيستي جرتو دين كي نيخانا قرتي خيستي وان أكملي خرا gartee dhoyfatee gaarii fakkaatee amantii namaa tana keessaa hedduu nama balleessaa jiru ani dubartii muslimaatii fi shabaaba
خيسا شبابا في درجة مسلمة الدلوني دي ربي خوني وني بيخو قبضن سنين ججبي فميتشو يوبي خنغاري دا وردين كان كتي دين أرانو ترادو بنخانا اتوريغمي أسين نوغي الرهدون ساني درجة قول أمالي من قدون تقاتو خيسا جرا eenyume manguddoon sahaabadha wo jenne Abaa Bakri radiyallahu anhu manguddoo miti walaalleen numtunuu gaafa rabbiin nabiyyi alamaa ergu umriin isaa amata 38 Umar ibn al-Khattab falaali dargaggoo bara 27 warru makkanaa kana haa manguddo jennu tanaafuu warri diin kana nuun as gahe kuni nama waatara jajjabaa kana namni arra waan akkanaa godhu kun hundi warra hiriyaan isaanii amantii gurguddoo kanaatan inshaallahu taala gannuu dhaabdee biraa deemte dallawa isaanii kana yoo isaan jaaran kana diiguu dhiifne salaa odoo rabbii keenya sodaannee waa garii osoo feenu amantii shari'aa tanaaf jecha yoo dhiifne rabbiilleen garteen gargaaraa yoo ammoo nuti bid'aa tana mul'isaa munkaraata adda bid'aa tana gartee mul'isaa munkaraata addaa mul'isaa sunnaa ajjeesaa deemne wallahi asiifi fuula rabbii durattillee khasaaradha waan kana inshaallahu taala yoo irra gabaabbanne gaariidha. Duuba gama xumuraa geenye jira obboleen islaamaa daawwattoota keenya akka qophii tanarraa sagantaa tanarraa barumsa guddaa fudhattan hamba duraanuu barumsa isii qabdan barumsa keessan cimsattan abdiin qaba. Duuba gartee duraan dursee galanni rabbii subhaanahu wa ta'ala akkasuma sheekha keenya gama istuudiyoo Oromiyaa Islamic Television irratti argamanii sagantaa kana yeroo isaanii hojiirraa if qabanii waan godhanirraa if qabanii hawaasa ofiitiif sagantaa kana nu gaggeessan akkasumatti istuudiyoo teenya kan akka gartee Adiliitii fi Shamsuddiinii fi abboowwan isaan gargaaru hundaahu rabbiin subhaanahu wa ta'ala galata gaarii rabbiin jannatul firdoosin haa deebisuuf jechaadha. Isinilleen jannatul firdoos rabbiin subhaanahu wa ta'ala waliin nuuf haa kanu isin jechaadha. Akkuma dhageessan kanatti sagantaan teenya asumarratti gabaabatti haga gartee bal'inaan torbaan dhufu sagantaa itti fufa tana taate takka ammoo yoo gaafiin tanarratti hin jiraanne namuu tanarratti quufee sagantaa biraa qopheessinee isinii qopheessineefinna arraaf gaa ta'e isiniin jennu tana akka kiniinatti torbaan kana akka kiniinatti liqimsa obboleeyyan keessan kan waan kanarraa qoon qabne viidiyoo kana sheer godha Oromiyaa Islamic Television peejii kanaas like nu godha membarallee peejii kanarratti namni heddummaatee barumsa adda addaa guyyaa sabtiitillee fatwaatu asirraa deema. Duuba gabaabatti obboleen islaamaa dhugumatti yeroo hedduu hawaasa keenya kana keessatti sheekootitti bilbilan aboo ilmootii ijaannarraa seenee ilmootii gartee namaa seerinatti godhee akkana khotta quraana itti naa qara'aa du'aa itti naa godha jaan. Duuba kana hunda dura ati lubbuu tiyyaa fi sillee wani sidhaamu ati rabbi sodaadhu ilmoo san hin miidhin ilmoon tun hin beetu waan takkallee gaafa isin dhalatte irraa footoo isii kaaste addunyaa irratti hin facaasin gariin namaa khasiif jaalatu jira gariin namaa khasiif hin quudhine jira. Kanaafuu hawaasni namni dilli hundi si jaalata jechuun dandeessu namni anas ta'ee dubbadhu kun itti dubbadhu hundi na jaalata na dhaggeeffachuu jira jechuun danda'u. Kanaaf wanni nurra jiru ija namaatii hin sodaannu garuu moo rabbii sodaachuu qabna yoo rabbii sodaanne ija namaallee rabbiin nurraatiisaa jechuu akkana jechuun ati duraan dursee waan gartee ija namaa tanaaf hiree banu hin godhin maal hiree isaan harkatan gaafa ati imaanni khilaafate ati badii goote akka zinaa taatu akka bu'aan footoo qullaaf keessee ati dubartiin keessaafuu bakka akka aruuzatti osoo taphattu dhiirtinis dharaa wajji osoo taphachuu jirtu footoo akkana salfiif kaasanii bakka adda addaatti facaasan kun rabbiin subhaanahu wa ta'ala isini akkasi wallisu isini akkasi taphatu dachii tana akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaaruun hin gad kutetti dachii tana sin kutuu danda'a. Rabbii subhaanahu wa ta'ala tuffachuudha jaama rabbii rahmata si godhe san rabbii sif gartee si sattare san maaliif footoo if kaastee viidiyoo if kaastee meena laalaa kun akkanatti caffaru jira mana farshoo dhugaa farshoo achi addunyaa irratti kun bakka kanaa jirra yaa akhii rabbii sodaadhu kana dhaamsi khiyya dubartiin dhiirtii dargaggeessi xiqqaa guddaan hawwan rabbii haa sodaannu ilmaan keenya gartee ija namaatiif illee saaxil haa godhuu baannu ijji namaatuun rasuulli sallallahu alaihi wasallam haqa jee akkuma isheen nu hime kanatti wanni nurra jiru nuti ija namaarraa tiifamuudhaaf azkaar heddummeessu xaa'aa rabbii tanarratti jabaachuudha masgida rabbii heddummeessu qur'aan heddummeessu istighfaar heddummeessu qaama keenya sattarachuu shayxaana halkaniitii fi guyyaatirraa tiifamuudhaaf ati gama rabbii subhaanahu wa ta'ala karaa rabbii qabachuutu sirra jira eega sooda namni fedhelleen ati haqarra jiraata amma daawaa godhu jirta sheekha
da'awaa godhu jirtan nama hedduu silaalu jira ijji si seenuu dandeessi naam si seenuu dandeessi garuu moo yoo ati rabbi wajjin jiraatte rabbi sitii sana fakkaata mee tana keessa nu ibsa inshallah بسم الله الرحمن الرحيم من قال حين يصبح وحين يمسي دعاء إجراء نتيما خطبا نافتي دعاء إجراء تقفى جزء دعاء أذكار غنمات إجراء خيو غنم جتة إلى غنا غلغلتي رب ستسو خغلغلا إلى هنگ غنما ميشا كنا خنا جرا مدافع كنا خنا خفرال أوتونتي نتوني أشار دائم مسكين نسون akkasi مالي في غرتي وان بينتي إني غافة قدتي أف بري فوتو فدها خو مرغا دائما سني أنا ما فكينيف فوتو تيجي الدنيا رجل لكسو من فرد أبيات جت صح أتلين أكسو من فيت مالف دعوات نقول مالي sirri أنا كتم فينا خنا قافة دائما أتس أنا خانو ما هم فرو مرغا خينا ساما جران جتشو لا تقفى دائما سني آيات إجا خنا وان خنا هندو في الرات أرى إيدي بسوف هنجين هم بيخو جتشو لا وان خنا إجا أكمريفن تنا جنة ilmoo achirratti baasanii bareechanii ilillii fakkeessanii ijoollee xixiqqoo duraanuu ilillii tana ilillummaa kalara adda addaatiin godhanii achirra kaansan namni kun hundi akkuma tuu jettee ni'imaan kullu ni'imatin mahsuud jan duuba ni'imaan cufti haasida qabdi jan ni'imaan ni'imaa olimmoo ilmoodha tanaafuu dhoysaadha ija namarraa jechuma fedheeti baarakallahu fiikum oboleen sagantaa tana keessatti akka barattan akka bohortan akka imaanni keessan cimee barumsi keessan cimee abdiin qaba haga gartee torbaan dhufu sagantaa itti aantuun walitti deebinutti turtii gaarii yoo dogoggorrees nutii fi sheexaanarraa yoo haqa qunnamnees khaznaa rabbii beekumsa rabbiirraa kennaa rabbii birraa nu biraa waan takka hin jiru rabbumaatu haqa san nu qunnamsiise galanni rabbiiti subhaanahu wa ta'ala yoo dogoggorre rabbiin dhiifamu nu haa godhu isinilleen bakka dogoggorreessan barruun taatus sagaleen taatus sirreessaa dhaamsa adda addaatiin illee nuuf dhaamuu dandeessan bakka sirreessan dogoggorreessan sirreessuudhaaf jechuu haga walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh